balleessa biyya teenya keessa faalama qilleensa haa kunuunsinu bosona 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 haa kunuunsinu. Haala jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti jiruu fi rakkoowwan gurguddoo akka biyya keenyattis waggoottan darban sababa manca'insa bosonaatiin badaa ture san bakka itti deebisuudhaaf hojiiwwan qabeenya uumaa irratti hojjetamu bakka guddaa waan qabuuf bona uummanni keenya bal'inaan ba'ee hojii misooma sululaa hojjechuudhaan ni beekama. Godinni Harargee Lixaa hojiin bona uummanni aduu keessa ba'ee qabbana osoo hin jeeyin aduu osoo hin jeeyin bal'inaan ba'anii hojii hojjetan suni ganna kana immoo hojii dhaabbii biqiltuutiin uwwifamuu qaba. Haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu. Jijjiiramni qilleensaa godina Harargee Lixaa haalli qilleensaa baay'ee rakkisaa ture sun uummanni asii godaanee godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kan deemaa ture sababa xiqqaachuu oomishaatiin sababa dhaabbachuu gabbina biyyeetiin oomishni gahaan dhabamuutiin uummanni wabii nyaataatiin baay'ee rakkachaa ture. Kanaaf uummanni asii buqqee godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti akka qooda taasifamaa ture. Kanaaf isa kanarratti hojiin jijjiirama qilleensaa hojjechuu qabna jennee akka biyyattis hojii karoora karoorfame cinaatti akka godina keenyatti immoo addatti hojiin qabuurraa jalqabee bakka qophii sharaa magariisaa dhaabbii biqiltuu bara kana miliyoona 400 fi miliyoona 13 dhaabuudhaaf kan karoorfame. Haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu. Akka aanaa keenyatti duula sharaa magariisaa bara kana waggaa jaffaa isaati. Erga muummichi ministeeraa labsee sochii guddaa gaggeessaa jira. Waggoottan shanan dabarsine kana keessa biqiltuun dhaabe baay'een isaa qabateera. Gaara amma irratti argamnu kanarratti gubbarraa yoo kaastan waggaa lamaan dabarsine kan dhaabne biqiltuun isaa baay'ee qabateera. Miliyoona 400 fi miliyoona 13 kuni tokkoffaa biqiltuu jijjiirama qilleensaa kana dandamachuu danda'u of keessaa qaba. Lammaffaan biqiltuu nyaata beeyladaa of keessaa qaba. Sadaffaan immoo biqiltuu nyaata namaallee kan akka zayituunaa, avokaadoo, appilii kanallee keessatti hammachiisne biqiltuu miliyoona 400 miliyoona 13 dhaabuudhaaf kan karoorfanne. Bara kana akka aanaa keenyatti biqiltuu miliyoona 33 dhaabuudhaaf karoorfanne. Biqiltuu 33 narsarii qabnu buufata biqilaa qabnu hundarra qopheessine bona keessa hojii bal'aa waan hojjenneef biqiltuu 30 miliyoona 33 nu kaasneera. Miliyoona 26 amma dura dhaabneera. Dhaabbii sharaa magariisaa guyyaa har'aa akka aanaa keenyatti ni dhaabne jennee kan nuti karoorfanne miliyoona 3.6. Gabaa sanan gammaatitti qabutti miliyoona 6 geenyeera har'a qofti jechuudha. Ganama kanarraa gammaatitti biqiltuu 20 dhaabuu qaba jenneetti kaasne ani amma mataa kiyyaa ganama kanarraa kaasne biqiltuu 42 dhaabeera. Hanga ganama kanaatti kophaa kee mataa kiyyatti jechuudha. So karoora 20 qabanne malee namni sanii ol bal'inaan. Akka waliigalatti biqiltuuwwan dhaabbiidhaaf bara kana karoorsine olmas xumuramee jira. Har'ammoo guyyaarraa kan sharaa magariisaati. Addatti sharaa magariisaa kan bara kanaa kan adda godhu waa lamaan. Waa tokko sharaa magariisaa duraan karuma barameen hojjennu akka biyyatti karoora guyyaa tokko qabannee hojjennu. Lammaffaan immoo addatti immoo miliyoonni 15 kan ta'u biqiltuun qubatti kan dhaabbatu. Guinness Book irratti galmeessuudhaaf akka biyyatti karoora qabame Oromiyaa keessatti sanistu yaadamee jira. Godina Harargee Lixaa keenyattis ana qabnu hundarratti biqiltuu miliyoona 15 qubatti lafa pooligoonii isaa fudhamee hidhamee saayitii isaa beekamee kunuunsi addaa kan godhamuuf akkasitti hojjetamee kanaaf guyyaarraa biqiltuu miliyoona 42.24 dhaabuudhaaf sa'aatii 12 jalqabee amma sa'aatii 12tti kan karoorfame. Almost hangamma Harargeen ganama sa'aatii ganamaan ba'a
bakka baay'eetti dhaabbiin isaa karaa wal fakkaatuun hedduutti dhagameeti uummanni sosochii guddaa geggeesse. Kanaaf immoo biqiltuu ashaaraa magariisaa nuti dhaloota boruu kana dhaloota boruu kanatti ceesisuudhaaf egeree boruu kana ceesisuudhaaf dachii duwwaadhaa miti. Dachii magariisa gochuudhaaf amma yoo ilaalte gaalli nuti amma yoo gaalli kun hidhamuu baate galaannis gubbaa bu'u ganda kana guutuu fuudhee deema jechuudha. Harargeen xiyyeeffannaatti kenninee biqiltuu fi qabeenya uumamaa kan hojjennuu fi jaalannee osoo hin taane dirqitu itti nu naqe. Dachiin keenya dachii xiqqaadha. Dachiin keenya dachii taabbaati. Kana uummanni beeka. Uummanni cinaa dhaabbatee biqiltuu dhaabuudhaaf fedhii isaatiin kaka'eeti jechuudha. Sosochii gaggeessineen manneen amantaatti irra sosochiin gaggeeffameera. Har'a uummanni namni amata 7 olii namni biqiltuu dhaabuu danda'u akkuma ilaaltan ijoollee xixiqqoo daa'immanis kaasee namuu hanga ifi dhaabbachuu qaba jee ganama sa'a 12tti qabbana keessa oowwaa osoo hin jenne namni kun bahee dhufe. Biqiltuu amma dhaabnee kana dhaabnee biraa deemuu qofa otoo hin taane bakka dhaabnetti immoo kunuunsisaa gannas bonas akka kunuunfamu akka qabu kanaan uummanni muuxannoo waggoottan darban irraa argatan ni beekama waan ta'eef akkuma kanaan dura hojjetame bara kanas caalmatti kan hojjechuudhaaf jechuudha qabamee jira. Muummichi ministeeraa keenya erga labsiyaasi akka waan rabbillee waliin jiru biqiltuun waggoottan 5 kana dhaabne takkallee hin banne. Bona sagantaa qabna. Marsaa 2 kunuunsina akka aanaa keenyaatti hin beekama. Gaafa kunuunsaa labsiin geggeessinaa labsiidhaan onkololeessa gama dhumaarratti biqiltuu nama dhaabame kun jiraachuu isaa cheek godhama irra deemamee ilaalama. Yoo ilaaltan garee qabama. Hundi isaatu gareedhaan kennamee jira. Namni garee isaa sana bahee kunuunfataa jechuudha. So kunuunsa kana onkololeessa dhumarratti biqiltuun dhaabne kun qabate moo hin qabanne kan jedhu cheek goona. Sana booda immoo ji'a maaziyaati irratti biqiltuun kun ni jira moo hin jiru ni kunuunsina irra deebine. So ni ilaalama jechuudha. Kunuun dhaabuu qofti hin galmaa miti nuuf. Biqiltuun irra dhaabne kun yoo qabatin bu'aan qabu jechuudha. Kanaaf immoo waggoottan 5 kana rabbis nu gargaaree jira. Ani waan akka muummichi ministeeraa keenya wanni inni jechuun ni raawwatama ni margina waan ta'eef biqiltuun duraan dhaabnee fi waggaa 5 dhaabne garaagarummaa